Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii koo ani Dr. Caalan jedhama. YouTube chaanaalii kanarratti barnoota fayyaati kanan isin barsiisu jechuudha. Kanaan dura barnoota fayyaa keessattuu fayyaa walqunnamtii saalatti wal qabatanii baay'ee isaa viidiyoo isiniif hojjennee isin barsiisneerra. YouTube kana jala seenuudhaan daawwachuu dandeessu. Har'a immoo qoricha cimaa lafa kanarraa kan ta'e biqiltuu baay'ee beekamaa qoricha baay'ee cimaa dhukkuboota garaagaraa irraa nu fayyisuu danda'u waa'ee biqiltuu banjii yookiin asaangirrii kan isin barsiisnu ta'a jechuudha. Biqiltuun kun dhukkuboota akkamii nurraa ittisuu danda'a kan jedhuu fi keessattuu haala itti fayyadama isaatti namni baay'een kan nu gaafatan jirtu jechuudha. Haala itti fayyadama akkamittiin biqiltuu banjii yookiin asaangirrii iddoo tokko tokkotti dhulmuugaa jedhamarree waan ta'eef isa kana akkamittiin itti fayyadamnaa kan jedhudha. Banjiin yookiin asaangirrii yookiin iddoo tokko tokkotti dhulmuugaa jedhama jechuudha. Dhukkuba daawaa hin qabne hedduu fayyisuudhaaf kan danda'udha jechuudha. Dhukkuboota ciccimoo hedduu fayyisuu danda'a. Biqiltuun kun waan namni tokko dhugaadhaaf jedhee amanuu hin dandeenye hedduu gochuu kan danda'udha jechuudha. Gatiin humni isaa cimaa ta'eef namoonni hedduun nama macheessa jedhu kun sirrii miti nama fayyisa malee nama hin macheessu jedha jechuudha. Garuu haala biqiltuu kana akkaataa itti fayyisuu fi akkaataa itti fayyadama isaa har'a kan sirriitti isinitti himnu ta'a jechuudha. Akka dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Dhukkubni inni yaalu keessaa tokko gaggabdoo sammuu fi gaggabdoo humnee wajjin wal qabatu oksijiinii qulqulleessee seelii sammuu jeequu gaggabdoo namatti kaasuu danda'a yaaluu danda'a jechuudha. Kanneen kana qaama keessaa ni qulqulleessa. Dhukkuba onnee yeroo waggaa tokko keessatti lubbuu namoota miliyoona 18 galaafataa jiru. Kanaaf daawaa cimaadha jechuudha. Dhukkubni onnee yeroo ammaa kana addunyaa irratti dhukkuba baay'ee balaafamaa waggaatti namoota miliyoona 18 ol galaafatu jechuudha. Isa kanaaf illee daawaadha jechuudha. Biqiltuun banjii yookiin asaangirrii iddoo tokko tokkotti dhulmuugaa jedhama kun jechuudha. Rakkoo iddoonni onnee irraa dhiiga gara qaama itti raabsanii dhiphachuu fi dhiiga dabarsuu dadhabuu akkasumas rukuttaa onnee daangaa darbuu fi kanneen kana fakkaatanii fayyisuu danda'a. Nama hirriba dhabee rakkatuuf qoricha cimaadha. Hirriba gaarii fi boqonnaa qabuuf nama kenna. Kanarratti 100% daawaadha jechuudha. Garaacha keessa baakteeriyaa fi dhangala'aa sammuu asiidii garaa qulqulleessuu ni danda'a. Ciniinnaa yookiin dhukkubbii garaa keessaa daqiiqaa muraasa keessatti namarraa dhaabuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas dhukkuboota maalummaan jalaa hin beekamne dhukkuba laaboraatoorii jalaa dhokatee nama rakkisu hundaa fi daawaa ni ta'a jechuudha. Biqiltuun banjii yookiin asaangirrii iddoo tokko tokkotti dhulmuugaa jedhama kun jechuudha. Infekshinii ujummoo qilleensaa fi sombaa akkasumas dhukkuba asmii fi daranyoo sombaa sirriitti yaaluu danda'a. Dhukkuba asmii fi daawaa filatamaadha jechuudha. Qufaa gogaa fi qufaa yeroo dheeraaf namarra tureef daawaadha. Dhukkuba sihirii yookiin falfalaa fi budaa yookiin ija namaatiin furmaata gaariidha jedhama. Dhukkuboota falfalaa yookiin budaa iddoo tokko tokkotti ija namaatti waan akkasiiti jedhanii tokka'anii wantoonni shifii adda addaa fuula namarratti ba'uufis daawaa guddaadha jechuudha. Rifeensa mataa akka hin harcaane ni taasisa. Rifeensi mataa dhumee deebisee biqilchuu danda'a. Dhukkuboota rifeensa wajjiniin wal qabataniif illee daawaadha jechuudha. Biqiltuun kun kan fayyisuu danda'u haala itti fayyadama isaa sirriitti yoo beeknedha jechuudha. Haala itti fayyadama isaa sirriitti kan isiniif ibsu ta'a jechuudha. Sirriitti haga dhumaatti na dhaggeeffadhaadha. Haala itti fayyadama isaa amma sagaleedhaan kan sirriitti isin barsiisu ta'a. Yeroo biraa immoo viidiyoodhaan isin agarsiisatti kan isin barsiisnu jechuudha. Akkaataa itti fayyadama biqiltuu banjii yookiin asaangiraa yookiin asaangirrii iddoo tokko tokkotti immoo dhulmuugaa jedhamu kana yoo ilaallu biqiltuun asaangiraa yookiin banjii faayidaa fayyaa hedduuf qabudha. Haala itti fayyadama isaa sirriitti ta'een yoo fayyadamne qofadha jechuudha. Bu'aa barbaadame kan argachuu dandeenyu yookiin dhukkuba sanirraa fayyuu kan dandeenyu haala itti fayyadama isaa sirriitti yoo beeknedha jechuudha. Haalli itti fayyadama biqiltuu tanaa akkuma dhibeetiin wal adda jechuudha. Dhibee tokkoof akkaataan itti biqiltuu kana qopheessinee qoricha goonee fayyadamnu
dhukkuba biraati irratti wal adda jechuudha. Dhukkuba irratti garaagarummaa guddaa qaba. Dhukkuba sombaa fayyadamnuu fi dhukkuba onneetiif fayyadamnu wal adda jechuudha. Isa kana tokkoon isaaniitiin kan isinitti himu ta'a. Dhukkuba onnee yookiin dhukkuba kiloorostirii, dhiibbaa dhiigaa, sukkaara hir'isuuf baala biqiltuu tanaa maal goona? Jalqaba irratti baala biqiltuu tanaa cuunfanii miiliilitira 10 bishaan immoo liitira tokkittiitti makanii mustaaka giraama 5 itti dabalanii ganama garaa duwwaatti walitti makaman san irraa miiliilitira 10 dhugne jechuudha. Dhukkuba onnee, kiloorostirii, dhiibbaa dhiigaa fi sukkaaraa hir'isuudhaaf baala biqiltuu tanaa cuunfinee miiliilitira 10 bishaan immoo liitira meeqa? Liitira 1 makanii mustaaka immoo giraama meeqa? 5 itti dabalanii ganama garaa duwwaatti walitti kan makne sanirraa miiliilitira 10 dhugne jechuudha. Akkasumas galgala nyaata dura haaluma saniin fayyadamuudhaan hanga walitti makamne suni haga jalqaba isinitti walitti makne sani haga dhumutti dhugne jechuudha. Ganama garaa duwwattii fi galgala nyaata dura kan dhugnu ta'a jechuudha. Maal gooniti baala biqiltuu tanaa cuunfanii miiliilitira 10 bishaan liitira 1 makanii mustaaka immoo giraama 5 itti dabaluudhaan jechuudha kan qopheessinu. Tanaaf immoo miiliilitira 10 kan dhugnu jechuudha. Kuni dhukkuboota onnee, kiloorostirii, dhiibbaa dhiigaa fi sukkaaraatiif. 2 dhukkuba sombaa. Dhukkuboota sombaa akka asmii, daranyoo sombaa, utaalloo, taayifoodii isaan kanaaf immoo akkamittiin qopheessina kan jedhuu fi kana yaaluudhaaf firii biqiltuu kanaa daakanii sirriitti bulleessuudhaan giraama 1 mustaaka immoo giraama 5 itti dabalanii aannan kubbaayyaa tokkittii danfisanii garaa duwwaatti ganamaaf galgala dhuguudhaan guyyaa 5 kan dhugamu jechuudha. Dhukkuboota akka dhukkuba sombaa akka asmii, daranyoo sombaa, utaalloo fi taayifoodii kana yaaluudhaaf firii biqiltuu kanaa firii isaa jechuudha. Firii biqiltuu kamii? Biqiltuu baanjii yookiin asaangirii yookiin iddoo biraatti immoo asaangiraa fi dhummuugaa jedhamu kana firii isaa biqiltuu kanaa daaknee raawwannetti sirriitti bulleessanii giraama 1 mustaaka immoo giraama 5 itti dabalanii aannan kubbaayyaa 1 danfisanii garaa duwwaatti kan dhugan jechuudha. Dhukkuboota sombaatiif jechuudha. Nama sareen maraattuu ciniinteef, saree maraatuun kan ciniinteef immoo hundee yookiin hidda biqiltuu baanjii yookiin asangiraa iddoo tokkotti immoo dhummuugaa jedhamu kana hundee isaa hidda isaa tumamee cafaqamee bakka tokkotti ciniinnametti dibama jechuudha. Bakka sareen ciniinte sanitti hundee isaa yookiin hidda isaa sanii tumnee cuuffineeti bakka sanitti kan dibnu jechuudha. Akkasumas firii biqiltuu kanaa daakanii sirriitti bulleessuudhaan giraama 1 mustaaka immoo giraama 5 itti dabalanii aannan kubbaayyaa tokkotti danfisanii garaa duwwaatti ganamaa fi galgala dhuguudhaan guyyaa 5 kan raawwatu jechuudha. Nama saree maraattuu ciniinteef jechuudha. Rakkoo hirriba dhabuu fi jeeqama sammuu fayyisuutiif firii biqiltuu kanaa daakanii sirriitti bulleessuudhaan giraama 1 mustaaka immoo giraama 5 itti dabalanii aannan kubbaayyaa tokkotti danfisuudhaan galgala yeroo rafan dhugama jechuudha. Torban tokkoof rakkoo hirriba dhabuu yookiin immoo jeeqama sammuu, dhiphina sammuu irraa fayyuudhaaf firii biqiltuu kanaati kan daakanii sirriitti bulleessuudhaan giraama 1 mustaaka immoo giraama 5 itti dabalanii aannan kubbaayyaa tokkotti danfisanii galgala yeroo rafan kan dhugamu ta'a jechuudha. Inni 5ffaan dhukkuba garaachaa, marrimaanii fi ciniinnaa garaachaa yaaluuf maal gochuu akkamitti itti fayyadamnaa jedhuu fi dhukkuba garaachaa yookiin marrimaanii fi ciniinnaa garaachaa yaaluudhaaf baala biqiltuu tanaa cuunfina jalqaba miiliilitira 10 jechuudha. Bishaan immoo liitira 1tti makanii mustaaka akkuma duraasan giraama 5 itti dabalanii ganama garaa duwwaatti malitti makaman sanirraa miiliilitira 10 dhugna jechuudha. Akkasumas galgala nyaata dura kan itti fayyadamnu jechuudha. Kan dhukkuboonni wajjiniin kan wal fakkaatu ta'a jechuudha. Dhukkuba garaachaa, marrimaanii fi ciniinnaa garaachaatiif maal goona? Baala biqiltuu tanaan funaannaa san booda hin cuuffinaa miiliilitira 10 kan ta'u cuuffinaa. Miiliilitira 10 kana keessaa bishaan liitira 1tiin walitti maknaa mustaaka immoo giraama 5 itti daballaa ganama garaa duwwaatti walitti make kanarraa miiliilitira 10 dhugne jechuudha. Galgalarree nyaata dura akkasumatti fayyadamne jechuudha. Rifeensa mataa harca'ee yookiin buqqa'ee deebisanii biqilchuudhaaf moluu namoonni yeroo baay'ee rifeensi isaanii irraa harca'uudhaan molaa kan jiranidha. Isa kana immoo akkamittiin itti fayyadamna kan jedhu baala biqiltuu kanaa cuunfamee
Cuufamennaa shunkurtii diimaa wajjin walitti cafallaqame baala biqiltuu kana kan cuufamee fi shunkurtii diimaa wajjiniin walitti cafallaqame dibata yoo xiqqaate sa'aatii 7 mataa irra ture. Ergasii bishaan siriirii sa'aatii 7 keessatti ol keessa tureen akka shaampuutti dhiqachuudhaan yoo xiqqaate guyyaa 15 fi kan fayyadamnu jechuudha. Baala biqiltuu banjii jedhamu kanaan guurraa. Isa san booda ni cuufinaa. San booda shunkurtii diimaa wajjin walitti cafallaqnee dibata mataa keenya irra kan kaawwannu jechuudha. Booddeessa turtii sa'aatii 7 booda shaampuudhaan kan dhiqannu ta'a jechuudha. Guyyoota 15f walirraa osoo hin kutiin kan itti fayyadamnu jechuudha yoo xiqqaate. Dhukkuba sihirii yookiin falfalaa fi ija yookiin budaa sheexanaa waan jedhamu balleessuudhaa fi qaama biqiltuu kanaa hidda, jirma, baalaa fi firii hunda isaa walitti cafallaqnee raawwanneeti. Hidda isaas, jirma isaas, baala isaas, firii isaas hunda isaa walitti cafallaqneet gogsinee karbee wajjiniin walitti makanii ibiddarra buusuudhaan ulatu jechuudha. Akkasumas duwinii yookiin wardii fi duwinii daawaa wajjiniin ni dibatu jechuudha. Isa kana erga gogee booda abidda irra kaa'uudhaan waan abidda irra yoggaa inni aara isaanii ulatu jechuudha. Sanii fi akkasittiin gaariidha. Dhukkuba gaggabdoo hundaa yaaluudhaaf firii baala banjii kanaa giraama 2 kaashkii giraama 15 wajjiniin damma immoo kiiloo tokkotti walitti makanii ganamaa fi galgala nyaata dura fal'aana tokko fayyadamuudhaan haga dammi sun dhumutti kan itti fayyadamnu ta'a jechuudha. Dhukkuba gaggabdootiif yaaluudhaaf firii baala banjii giraama 2 kaashkaanii giraama 15 wajjiniin damma immoo kiiloo tokkotti walitti maknee raawwannee ganamaa fi galgala nyaata dura fal'aana tokko qofa kan fayyadamnu ta'a jechuudha. Haga damma wajjin walitti makame damma kiiloo tokko wajjin walitti makame sun dhumutti kan fayyadamnu jechuudha. Dhukkuba lafee yookiin jilbaa fi harkaa yaaluuf immoo qaama biqiltuu kanaa hunda walitti cafallaqanii danfisuudhaan ittiin sukkuummatu yookiin dhidhiibbatu duwinii banaasa fajii wajjiniin galgala jechuudha. Waan dhukkuba lafee jilbaa dhukkubbii harkaa waan akkasii wal qabatu kana qaama biqiltuu kanaa hunda walitti cafallannee danfisuudhaan bakka sanitti kan itti dibatan ta'a jechuudha. Dandeettii walqunnamtii saalaa dhiiraa jabeessuu keessatti illee gahee ni qaba jechuudha. Kanaaf immoo akkaataan itti fayyadama isaa daakuu firii isaa giraama 2 fujunjilii giraama 50 wajjin walitti daakanii damma immoo kiiloo tokkitti walitti makuudhaan galgala yeroo rafuuf deeman fal'aana 2 fayyadamuudhaan hanga walitti makaman sun dhumutti kan fayyadamnudha jechuudha. Inni kun dandeettii walqunnamtii saalaa dhiiraa sanii jabeessuu keessatti ni gargaara jechuudha. Dhukkubbii gurraa baakteeriyaa fangasii biree kan tajaajiludha jechuudha. Kanaaf immoo baalli isaa tumamee cuunfamee bishaan isaa callalamee xinnoodhaan gurratti naqama yookiin cobsama jechuudha. Baala isaa tumamee yookiin cuunfamee bishaan isaa callalamee baay'ee qulqulluu ta'e san xinnoodhuma gurratti kan naqamu ta'a jechuudha. Akka malee gurratti naqachuun baay'ee of eeggannoo barbaada iddoo kanatti gochuudhaaf. Yoo dabalataan ogeessa fayyaa yookiin nama qoricha aadaa kana hojjechuu beekuun alatti yoo gochuu baattan bareedaadha. Biqiltuu kana qaamni isaa kamuu keessattuu jiidhaa isaa golgaan yookiin kabaree alatti harka kallattiin tuquun hin barbaachisu jechuudha. Yeroo biqiltuu kana fayyadamnu waan hundumaa harkaan fayyadamuu caala gorgaa harkaa fayyadamuu ni barbaachisaadha jechuudha. Akka waliigalaatti dhukkuboota adda addaa fayyisuudhaaf banjiin kun baay'ee gahee qaba jechuudha. Haala itti fayyadama isaa yoo sirriitti itti fayyadamtan ta'e jechuudha. Haala itti fayyadama isaa kanarratti of eeggannoo guddaa gochuu qabdu jechuudha. Biqiltuun kun of eeggannoo guddaa kan barbaachisudha. Ajaja ogeessatiif harka ogeessa amanamaan itti fayyadamu itti gaafatamuu qabuutiin ala itti fayyadamuun isaa dhorkaadha jechuudha. Waan ammaa isinitti himte kana dhaxxanii yoo kan yaaltan ta'e miidhaa biraa isin geessisuu danda'a waan ta'eef aga wantoota jedhame kana sirriitti dhaggeeffachuudhaan boodarra immoo viidiyoo isaa akkaataa ittiin hojjetamu
banjii kana biqilaa isaa walitti qabaannee cuunfinee raawwannee qoricha isaa ni qopheessina waan ta'eef isa sana yeroo qopheessinu viidiyoo isaa kan isin daawwachiisnu ta'a. Haga sanitti garuu yoo biqiltuu kana itti fayyadamuu baattan bareedadha jechuudha. Maaliif miidhaa biraatiin isin geessisuu danda'a. Wantoota sasalphaa ta'eef yoo ta'e malee yoo banjiin kun akka malee itti baay'ate yoo ta'e akkaataa qajeelfama nuti isinii kenne kanarraa ol baasitan yoo ta'e xiqqeessitan yoo ta'e miidhaa qabaachuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Yeroo dhiyootti viidiyoo isaa kan kallattiin isinii hojjennu ta'a jechuudha. Biqiltuu banjii jedhamu kana akkuma kinu suuraa isaa asirratti argitan kanadha jechuudha. Isa kana akkaataa kanaan kan itti fayyadamtan ta'a jechuudha. YouTube chaanaalii kana subscribe godhaadha. Yeroo dhiyootti viidiyoo isaa hojjennee isiniif dhiyeessina. Namoota dhukkuboota akkasii qabaniif immoo akka isaan dhaggeeffataniif illee share gochuudhaan yookiin immoo yeroo dhiyootti viidiyicha isaa waan hojjennuuf isanii akka daawwatanii dawaa isaa hojjetatan waan goonuuf isa sanii fi kan yuutuubii keenya subscribe godhaatiin nu hordofaa isiniin jechuu barbaanna. Fayyaan nabiina.